Trump doorsisa isaatti deebi'ee jira. Har'uma kana ibsa fuula miidiyaa hawaasaa isaa Truth irratti maxxanseenii humni baha giddu galeessaa qoccoluu fi miidhuu du'eera jechuudhaan waa'ee Iraan waan haaraa dubbate jechuudha. Iraan waliigaltee Ameerikaa wajjin taasistuu lafarra harkisuu ishiitii fi gatii guddaa ni kanfalti jedhe. Kaleessaa kaasee wanti dhagahamaa jiru waliigalteen dhukaasa dhaabuu baha giddu galeessaa keessatti yeroodhaaf tasgabbaa'ee deebi'ee waan muddama kaasee fakkaata. Kaleessa Pirezidaantii Doonaald Tiraamp humna waraanaa Ameerikaa baha giddu galeessaa jiru ajajuudhaan halkanidaa Iraan irratti haleellaa ciccimaa gaggeessaa bule. Humni waraanaa Ameerikaa marsaa sadiini haleellaa akka gaggeesse ragaaleen ni agarsiisu. Sababni isaa immoo dheengadda gaafa waxabajjii 8 helikoptarri Ameerikaa Apaachee jedhamtu tokko rukutamtee kufuu ishiiti. Kana kan godhe Iraanidha jechuudhaan kaleessa Tiraamp kan dhaadate. Akkuma Tiraamp dhaadate halkanidaa humna waraanaa Ameerikaa ajajuudhaan Iraan irratti haleellaa gaggeesse. Iraan immoo ganama kana Ameerikaadhaaf deebii kennite. Buufataalee waraanaa Ameerikaa keessumaa Kuweetii fi Bahariin irratti xiyyeeffachuudhaan haleellaa gaggeessite. Akka miidiyaaleen Iraan ibsaa jiranitti buufataalee Ameerikaa biyyoota kana lamaan keessa jiran iddoowwan 21 irratti haleellaa gaggeessuudha kan ibsame. Inumaayyuu viidiyoowwan miidiyaaleen Iraan ibsaa jiranii Bahariin keessatti humni waraanaa Ameerikaa argamu Fifth Fleet kan jedhamu yeroo haleelamu viidiyoon ni agarsiisa. Kana BBC'n hin mirkaneeffanne garuu immoo miidiyaaleen Iraan agarsiisaa jiru jechuudha. Humni waraanaa Ameerikaa baha giddu galeessaa keessa jiru har'a ganama akka ibsetti haleellaan kun haleellaa murtaa'aa fi deebii Iraaniif kennu irratti xiyyeeffateedha kan inni jedhe. Ministeerri dhimma alaa Iraan Abbaas Araakchi ammoo humni waraanaa Iraan haleellaa yookiin qoccolloo irratti gaggeeffamu kamiifiyyuu deebii madaalawaa fi cimaa ni kennu jechuudhaan kan isaan dubbatanii. Inumaayyuu dubbii jabaa kan of keessaa qabu fuula miidiyaa X irratti kan isaan barreessanii nagaa yoo barbaaddan Ameerikaadhaan jechuu isaaniiti naannoo kana gadhiisaa bahaa jechuudhaan kan isaan dubbatanii. Kanaaf muddamni baha giddu galeessaa keessatti jiru deebi'ee waan eegale fakkaata. Gidduu kana Tiraamp fi Netanyaahuun haasaa karaa bilbilaa taasisaniin iyyuu inumaayyuu Tiraamp Netanyaahuutti dheekkamuudhaan dubbii ciccimaatti dubbataa ture. Iraanitti haleellaan gaggeessin jechaanii ture guyyaa lama dura. Si'a lama sadiitti bilbilee jechuudha. Dubbii Tiraamp muummee ministeera Benjamin Netanyaahu wajjin taasisaa ture irraa gidduu kana kan hubatamee ture biyyoonni lamaaniyyuu karaa dippiloomaasiitti deebi'anii dippiloomaasiif dursa kennuu barbaadaniiru kan jedhudha. Wanti Tiraamp immoo har'a dubbate wanta kana faallessuudha. Jechinni dubbate miidiyaa hawaasaa Truth irratti barreesse akka waan Iraan irratti lola labsu yookiin haleellaa gaggeessutti kan inni barreesse. Kana booda humni baha giddu galeessaa gooluu fi jeequ du'eera. Iraan waliigaltee jalqabde lafarra harkisuu ishiitii fi gatii guddaa ni kanfalti jechuudhaan kallattiidhaan kan inni barreesse jechuudha. Baha giddu galeessaa deebi'ee waraanatti deebi'a kan jedhu amma irra deebiidhaan yaaddoo ni ka'a jechuudha. Odeeffannoowwan haaraa waa'ee waraana baha giddu galeessaa keessatti yeroodhaaf qabbanaa'e amma immoo dubbii Tiraamp kanarraa kan ka'e tariitii deebi'ee eegaluu danda'u ilaalchisee akkuma kana duuka buunee kan isin biraan geenyu ta'a. Ulfaadhaa.